السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرت كبجمتوتا في لقيفتوتا داوتوتا channel رودا تيو لقين ربي قدام بكم جرتا يتسين حالك وكم أجرتو داوتوتا كيا الرس فيديو أجائبك نقبل إذن يقول كيس موتا تنبر جرا أكو أرجع جرتن ميمك عساني تراجل كمنارا وني أنقافت تديبو جنرال حاج حسن جمدا برا جولين كنين يروي سالو بونجران ورتوري تاسو تيروي سني تيروي سانجران قاو جولين حاج سنجان نمغاري لو جولين أسنت بتي سني وان غراغرا سني جاني عملوتا إساني تراوان تكتب أكنو تسو غافي غاسي فدي أكاسي هنگت عمر كوبي كيا أنا وجين سول ندغتنا اسمي في dhaggeeffattoota kiyya kallatti maan kara sagantichaa isin dabarsaa wajjin tura eenyu jedhamta maqaan kee jalqaba irratti mee Sharafuddin Sheikh Sharafu jedhamta maashaallah atiyoo Mujahid Sheikh Muhammad Aman Sheikh Muhammad Aman atiyoo Abdulrazak Sheikh Muhammad Aman Abdulrazak Sheikh Muhammad Aman maashaallah ay obboleeyyan jechuudha ما شاء الله حاجة سنجم مداين بيتا ما هذا كاين بيتا كاين بيفدن بتوان جالت لوان انتو أبدا دعوت هيان السلام عليكم جئتي قافل سقافة انت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة حاجة سنجم مدامي أكنين بيت أكار بيتني أول لساني أكار amalli isaanii goota gaafa qur'aana fidinaan jedhanii eessatti bakkuma jirtu sanitti eeshi barcumaan ta'an isaa ambira ta'a qur'aana fidinaan jennaan qur'aana isaa diqqaa fidee jennaan achi waan qaamni dadhabe waa ijji dadhabe seetaa sumuniyaa fidee qur'aana xiqqishata sumuniyaa fidee waan ijjina dadhabe seetaa qaamanna dadhabe malee bee hin qaraa jedhanii qur'aana guddaa narraa fudhanii usanuma narraa fudhanii qaraa. Ajaa'iba waan biraa hoo maal fayyada? Gaafa illee barcuma achi naasissinaan jedhanii irraa ol ka'anii ani achi sissee fi qabee irra teessisuuf taanaan tanatu irra nakaa naan jedhaniiti. Akkasii achi tanatu irra nakaa siin jedhanii? achi ufii ka'anii irra taa'anii deemanii ufuma ulee ofii qaqqabatanii ka namni isin hin qabne maa hin qabina hin dadhabdanii tadii haaji jettanii maaliif hin qabina yoo qabanii ofirraa nama dha'an sidhaanii takka sidhaanii wallaahi mee akkam sidhaan naan jedhanii achi harka keessa na dhoofnaan qabuuf taanaan bobaa jalaan jaalatan bobaaf jalatti kun jaalatanii hin jaalatan maal siin jedharree achi ufumaan deemanii irra taa'an achi na arrabsanii maashaallah seenaa gootaa kana yaadatanii dubbachuun baay'ee nama gammachiisa ati hoo maalii yaadatta? Abdulrazak maqaan kee? Abdulrazak. Eeshi. Daawwattoota keenya roodaa yuutuubii assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu jennee gara keessan deebina ka. Hayyee mee nu hima Abdulrazak isin ajaa'iba qabdanii mee maalii yaadatta Haji Hassan Gammadaa yeroo isaan lubbuun jiranitti? Yeroo isaan lubbuun jiranitti yoo wanni ani yaadadhu qanni tokko osoo Habiibin biratti qara'uuf deemneeti. Habiibi bakkisi itti qara'uuf deemtan hollaadha isaan wal bira wallum hollaadha maal jedhamti bakkattiin sun? Bakkattiin sun moo bakkattiin sun 05 masgida Haji Hassan Gammadaa duwwaa 5 jechuudha masjida Haji Hassan Gammadaa maashaallah eeshi maal yaadatamee maal siin jedha waan siin jedhan qabu mee maal fayyada? Jam'aa tokko shaaja Haji Hassan haadha zuhrii masgida salaatu haa salaatan qabadhaa kottaa gara manaatii waliin deemaan jedhaniiti. Isin ergan? Eenyu isin ergi sheekaa? Sheekan nu erge. Eeshi. Yoo itti qabanneedhaan osoo tasa qabatanii ati nan dandeettu deema sinarraa jedhanii ijoollee gurguddoo lamaan takka osoo qabatanii deeman kamni kun ka akkana na quuqu kaasina jedhaa harka keessa dhahanii
Qabanne kam harki kun naqu qara kun obboleen kiyyaa miti ijoolleeti yaa miti akkanatti nan qabdu jedheet akkasi qabanii jennaan didane eegasi suutaan akkana qabanii harka deeffatee tolfatanii qabanii gara masgiidaa fidanii kaa'anii akkasiisa seenaa isaanii keessaa kan yaadan. Maashaallah kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota daawwattoota kiyyaa gaafii akkasuma gaafachaa jirra waan tokko tokko seenaa nama gootaa kana wallaahi kaasanii haasa'uun gootummaa namaa dabala sanumaa fi mee na wajjin tura. Ayyaati maal yaadatamee waan maal yaadatta waa'ee Ajaasan Gammadaa irra? Ajaasan Gammadaa akka badaa jaalladha. Nama goota. Gootummaa isaaniitiin sirriitti dinqisiifatta. Mee argitee ijaan takka? Jumkiyaa. Bira dhayxee hoo? Bira dhayxee? Dhaqe. Maal siin jedhamee maal fa'aa yaadatta? Waa yaadatta keessa? Gaa takka yaadadhu. Koofiyyaa asii koofiyyaa takka gisee darsuutti deema. Eeshi. Koofiyyaa uffadhee as bira uffannaan. Eeshi. Koofiyyaa as bira uffannaan achi irraa fudhu jedhanii. Maaliif irraa fudhi jedhanii namatti erganii? Mee irraa fudhi irraa gabbus jedhamoo akkam jechuu? Fudhi irraa koofiyyaa kanarraa fudhi jedhan. Fudhi maal godhi jedhan? Fudhi uffadhu irraa jedhanii. Nama siin jedhanii? Nama na erganii. Ati waan xiqqaa taateefi? Ajaa'ib. Biruma teetteeti moo akkami? Biruma taa'ee. Waan biraa maal fa'aa yaadattame? Biraa tanuma yaadatu. Biraa yaadattu? Ati waan yaadattu qabda Sharaf? Hin qabu. Hin qabdu? Mee haalli jireenya isaanii maal fakkaatanii xiqqoo yaadatu? Akkami jiraatu? Faxina nama. Wallaahi. Ati hoo ati Abdurazaaq mee ati akkami yaadatta? Nama goota nama sirriitti jakii aanillee argees nama sirriitti jaaladha. Ajaasan Gammadaa sirriitti jaaladha. Qanni tokko mana isaanii tudhannee kilaashonni achi keessa laa'idha. Wallaahi. Ammaatu gootummaa qaba. Gootummaa qaba. Ubduu baddachaasee ta'a? Ubduu baddachaasee taa'ee. Eeshi. Amma namni yoo itti dhufu ammallee kilaashii fi san lafan kaa'atu amma. Amma hidhannoo hiikkanii? Hin hiikkanii. Waan biraa maal fa'aatu jira mee haga ilaaltanii? Sirriitti eeggata waa hundaa. Waa isaan nyaatanuu maali akkami xoroshoo nyaata jedhanii haajichi dammaa fi dhadhaan guddatee aadaa Arsii keessatti xoroshoo waan beekamaadha jedhanii xoroshoo shaanaadhaan akkasitti fudhatan. Wanni kun akka hagam dhugaa namarraa dhagayaan garuu isaanii san nyaatu agareetu miti. Akkan hagam. Garuu isaan aadama Oromooti jedhanii hin dhiisanne hin nyaatan isaan nama waa tuffatu illee. Wallaahi. Maashaallah baay'ee gaariidha. Hagam achi turte isin waggaa? Ani tokko osoo masgiida keessa salaannee kaaneet osoo teennu harka qaan tokko harka akkana godhatee osoo akkana masgiida keessa akkana taa'u rabbiin hin zakkartu isaan isa yaadaniitti na fakkaate maali harka akkana goota jedhanii mataa keessa kurgummi akkana godhan hin dhaani hin hambisne haga harka akkana keettu rabbiin hin zakkartu harka akkana gootu dhiiftee rabbii kee zikirii yoo goote irra siin caalodhanii dubaatti dhufanii dhaammoo akkan osoo ta'anii barcuma isaanii irra ta'anii barcumaan isaanii sun ni zoortiif bakka hundaa duuballee zooranii bakkuma ta'anii ni zoortiif achumaan zooranii mataa keessa ushti godhan. Zaw itti godhanii mataa addaan baasa mucaan maal ta'e nama guddama akkam dargaggeessa? Mucaan ijoollee. Akkam ta'ee iyyamoo akkam? Inni iyyinillee ishiin hajiin sirreeffadha ishee hajii jedheeti inni daddafete zikara rabbiitii zakkaan deebi'a. Wallaahi. Ajaa'iba hajichi diinii fi islaamummaan illee waa hundaanuu cimaa jechuudha. Goota cimaa goonni akkasiitu argama. Wallaahi. Goonni akkasii argama jedhee. Bishaan Finfinnee bisine akkam guduu afaan maal jettanii bishaan fa'aa waan tokko dhiyeessanii jirtanii fi haga bira tutturtanii takka ijoolleetitti jechuudha. Silaa isaan namoota eegaa nama ofitti namni itti nama dhiyeessu nama kaadhimullee hin qaban. Hin qabanii. Maqaa ijoollee isaan kaddamtuu beekanis. Maqaa isaan kaddamtuu an tokko keessaa hin yaadadha. Eenyu maqaan? Tokko keessaa Khaalid jedhama. Khaalid. Ati hoo yaadatta? Malee nama yaadattu qabda Khaalid fayyadamu san. Haji jedhanii maqaa isaa Hajjeera jedhama. Nama guddaadha? Nama guddaadha. Eeshi. Gaafu galgalarraa
qadaan godhu wan cimmaaqii san fidaaf cimmaaqii daandii guddaa san Wallahi. wallaahi Haji ini malee maqaa isaan beeku. hin beeku maqaa isaa Kabiraa nama kaddamu jira kabiraa haati aga argite beeku. kabiraa argine isuma arge Ati hoo Mucaa isaanii tokko guddaa hagamga guddaa hushuu fixee isaanii tokko. kama isaaniiti. Eeshi isa akkamiin beekamee ati akka beekutti mee inni maqaa isaan beektu Maqaa isaa narkaa badee. hin dagatte isatu sirri kaddama mee maal fa'a isaa kaddama dhibu Gisee salaataa fuudhaa fi dhufaa. Gisee salaataa maal bishaan manaa ol fuudhaa faatu. kara masgiidaa san fa'a yaadatte. Maashaallah baay'ee gaariidha. Akkasii jechuudha. Hayyee kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota daawwattoota chaanaala Rawdaa Tiyu nageenya rabbi guddaan bakkuma jirtanitti isin haadha qabu. Gaafii waa'ee goota kanaati irratti haga dandeettii kiyyaatiin ijoolleen kun waan bira turaniif namni yoo xiqqaatillee qaamaan xiqqeenya hin qabu nama goota bira turu jechuun mataan nama saniitu gootummaa agarsiisa. Sababa saniif gaafiiwwan kana isiniif haga dandeettii kiyyaatti dhiyeessuu fi dirqamee akkuma argaa jirtan kitaaba kana argaa yoo jiraattan kitaabni kun Qaanqee Bilisummaa jedha. Seenaa goota Oromoo Haaji Hasan Gammadaa fi Kuusaa Walaloo jedha. Qeerronsoo Ahmad Qeexiitiin kan barraa'edha. Seenaan qoratan malee nama hin qoratu jedha. Bu'uurri seenaa sabboonummaadha. Ilaalchi sabboonummaa al tokkoon keessa namaatti lubbuu hin horu. Ijoollummaa irraa eegalee keessa namaatti elmamuun murteessaadha jedha. Isa kanaaf Oromoon maatiin qooda guddaa qabaa jedha. Isa kanaaf immoo maatiin qooda guddaa qaba jedha. Maashaallah. Kitaabni kun anillee ni gaa akka mataa kiyyaatitti san karaa harargeettiin argama barnoota hifdii qur'aanaatiin baradha. Sagantaa eebbaa san irratti obboleessa kiyya faatu argame eebba kitaaba kanaa jechuudha. Yeroo qeerransoo Ahmad Qeexii eebbisu kitaabicha kana yeroo Haaji Hasan Gammadaatii fi jeneraalummaan kennamu jechuudha. Warroonni Shaashamannee keessa jiraatan waa'ee kana bal'inaan ni beekan jedhee yaada. Warroonni qabdanii babal'isuudhaan yoo dandeettii qabaattan walaloo barreeffama garaagaraa dubbisuudhaan karaa sagaleetti deebisuudhaan uummataaf akka dhiyeessanii akkasuma abbaan kitaaba kanaallee yoo na hordofaa jiraate sagalee sunillee akka nuuf dhiyeessu karaa biraatiin immoo seenaa kana inni barreessee dhiyeessuudhaaf wallaahi baay'ee si galateeffadha. Qeerransoo Ahmad galatoon ulfaadhu bakka jirtutti umrii dheeratu. Kan biraa immoo warri an galateeffachuu barbaadu kaadimoota isaanii Khaalid Khayran kaawwan ijoolleen himtee mucaa isaanii kan mushuu barsiisa jettuu fi Haaji kan jedha wayii maqaa isaanii an garuu beekuu hin dandeenye. Isaan illee hedduu asumaan ulfaadha wallaahi rabbi umrii keessan isin yaa dheeressu haalii goota kaddamu waan guddaadha. Akkasii kaasirra jiru immoo kun akkuma isin argaa jirtan haajicha keenya Haaji Hasan Gammadaati. Zinnaara gaadhallee haajichi hidhannoolee lafan keenya jedhan gaafuma wallaahi ajaa'iba. Faayadhee deema haajichi gootummaa miti akka harkaan kennine. Kun har'allee waa'ee zikrii fi waa'ee salaata waa hedduu dubbata. Kanaaf waa'een isaa dheeraadha himameen dhumatu akkuma isinii beellamee ture seenaa sagalee deebisee kitaaba kanarraa waan tokko qindeessa inshaallah ni dhiyeessa. Gara fuulduraatti immoo bal'inaan namoota jajjabaa fidee gaafii deebii geggeesseen dhiyeessa. Har'aaf asuma irratti hin golaba. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Waan dhaamattu qabda. Waan asii dhaamsa dabarfachuu qabda. Daawwattoota dhaamsa dabarfachuu qabda. Mee dhaamattu achi garagalu. wanti annaamu gootummaa Haaji Hasan Gammadaa san seenaa isaa seeraan qoradhaa ibsa ummata jedha. Maashaallah galata. Ati waan dhaamattu qabda? Abdurazzaq Mujaahid mee maaldhaan dhaamii fi mee daawwattoota dhaamii waan dhaan? Goota Rabbi rahmataa godhee. Jiru umrii dheeratee. Ati maal jettaan mee daawwattoota dhaamsa qabda? Anillee ni qaba. Dhaamsuma xiqqoo qaba. Dhaamat. Wanni an dhaamadhu Rabbi rahmata isaanii haa godhu. Goonni akka isaanii ammallee akka nuuf dabalamu daa'imu.
هي الفات قالتو قبل تدا في دقي في داغوتو تخنق مركو كيتي وانا دابت تنيف قالتو ما يسني سجنتك يلا قبل أسمرت يقول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته